muluu wasanu hadamsamtee akka bosonu yaqee taaddasaa birru calsi jalaa jedhe firru waqee aagarii tullu jige kaa dhiigni qulqullu waggaa waggaan gadi yaate dhiigni kee gad dhangalaate dadhabdee tasiigameera qeef maatiin diigameera utuu jettuu naasirrata homaa dhabde kaa birmata hunduu cal jedhu silaale yaalammii kiyya salaale horiif manni kee watwaate waaqnitti iyyatte gayyaate sa'a boqachiisu owwaate. Oromiyaa keessatti malee ilmoo namaa akka beelladaatti gaciibsanii qalaa jiran gara biraatti dhageettanii argitanii beektanii. Oromiyaa keessatti malee haadhaaf intala bakka takka ciibsanii bakka takka gudeedan bakka biraatti dhageettanii argitanii beektanii. Oromiyaa keessatti malee ilmoo reef lafa ol guddataa jirtu ta waggaa 5 geen waggaa 6 geen ukkaamsanii ajjeesaa jiran gara biraatti dhageettanii argitanii beektanii. Oromiyaa keessa wanni hin taane hin jira. Wannummaa ilmi namaa silanii ta'ame jedhamee eegamu hundi ta'amee jira. Oromiyaa san keessa malee biyya san keessa malee ilmoo namaa morma irraa kutanii fannisan. Morma irraa kutanii irraa kutuu isaa hin hafne mukatti fannisanii magaalaa keessaan deeman. Bara darbee yaadattan. Gara biraatti dhageettanii beektanii argitanii beektanii. Biyya keenya san keessatti malee subhaanallah ilma namaa kana osoo inni akkana of argu baanzil itti naqanii gaazii itti naqanii guban. Bakka biraan jira. Dhageettanii isin ani dhageenillee arginillee. Yoo tarii Falastiin rabbi isaanii haa birmatu uummanni mujrimaa kufan fixaa jiru sanii adeemanii waan kana ageenani arginillee. Mee amma Falastiinidhaa fi Israa'elii rabbi si haa balleessu uummata Israa'elii sanii keessaa irra wal fixanii biyya wal'aa jira. Yaani biyya takkaa fi biyya takka wal'aa. Dhugaan wal'aa ullee jiran maaliidhaaf biyya yaanni isaa wal jala darbuu danda'a. Kennaa obboleessitti hiruun kan kee hosi dhawu. Obboleessi kan kee gaafa ati wajjin dhalattee wajjin guddatte yoo si dhawu. Wallaahi numa salphannee barbi uqsum billaahi laaziim namni akka keenyaa salphatee hin jiru. Namni obboleessa ofiitiidhaan gudeedamu. Namni obboleessa ofiitiidhaan akka beelladaatti gaciibsee si qalu. Kan hoo jedhu kun obboleessaa miti bineensa malee kun bineensa wallaahi laaziim kun bineensa. Takka waan seenaa dhala ilma namaa kana keessa seenaa keessatti hin galmoofne keessatti nurra galmahaa jira. Biyya keenya sani ka qaama saalaa dhiiraa irraa muranii gataa jiran. Ka achitti akka inni sanyii hin godhanne godhaa jiran. Biyya keenya sani osoo abbaa ijaa argu akkanatti ilmoo isaa afa gudeedan. Osoo abbaa manaa ija ofiitii argu haadha manaa isaa afa gudeedan. Baadiyyaa keessatti keessaa huyyuu. Baadiyyaa keessatti wanni godhamaa hin jiru namni dubbataaf illee jiru hin jiru namni wanni godhamaa jirullee waan daangaa darbeedha. Kan rabbiin qofti quba qabu kan namni irraa fuula cufate. Kan namni irraa gurra cufate. Kan namni irraa ijatti ofii bichaa irra cufate jireenya ofii oofataa jiru. Wanni baadiyyaa keessatti amaa jiru wallaahi waan dhiiga nama boochisu. Arsii keessa waan ta'aa bayi wallaahi osoo waan kitaabaan galmaa'u. Shawaa keessatti waan amma dura ta'eef waan amma ta'aa jiru waan kitaabaan galmaa'u. Wanni noota Oromiyaa keessa bakkummaa yaa'ii hin qabne hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaalmaan Oromoodha. Jirra jirtu eega jiraata waa baay'ee argan. Alhamdulillah. Wallahi isaa warri du'e sun barbeen hobbaafate dhugaa rabbi. Cinqii nu argine kan argaan jiran. Cinqii nu argine kan argaan jiran. Dhugaa rabbi. Bara obboleessa ofiitiin na dhaqqami diiniin ajjeesaa jira jedhuun balbalarra gaccufata. Bara kana keessa jirraa barbe. Bara osoo haati ilma kiyya na dhaqqabi diiniin ajjeesaa jira jedhutti ati duu jedhee ilmi isii jechuudha balbalatti cufataa jira. Wallaahi laazii wanni nu taane hin jiru. Dhugaa rabbi wanni nu taane hin jiru. Wanni kana ol ta'amu hin jira jedhee hin yaadu. Akka subhaanallah harkuma maaliif akkas godhaa fi rabbiin kun haa beeku. Yeroo darbuuf walloon keessatti uummata Ramadaan afaanii qabu, uummata sooman afaanii qabu makiinaa keessa gadduuchanii fixa rabbi rahmata isaanii haa godhu. Wallaahi waan qalbii nama cabsu kusum billaahi. Wallaahi wanni nu taane madiri yoomuu akka nurraa bu'anni kun. Gaheen nu qabnu miidiyaa kanarra dhufnee boo'u torbee takkaadhaaf uffata gurraacha uffannu ashaangulliitti kaa'achuu kana qofu. Achi booda namni kan abbaa kanaan jedhu hin jiru.
namu gola ofiitti galee jiraata. Garuu kan dhiitamaa jiru uummata keenya, haawwata keenya, hayyootii abbaa kan keeti. Wallaahi maatiin inni kana salphinni kanaa oli hin dhufa jedhee yaadu. Salphinni kanaa oli hin jirullee maalidha? Namni akka looniitiin gorra'amu salphinni. Adda fintala bakka tokko gachiibsanii bakka takka gudeedoo salphinni. Osoo abbaa manaa ofii haadha ofii manaa argu ija kana akkana isa qabanii ija kana akka itti qabanii ija foosiitiitti wal jijjiiran. Kana ol salphinni hin jira jedhee yaadu. Salphinni kana ol hin jiru. Hin jiru dhuga. Salphinni kana wanni kana ol dhufu hin jiru. Kun garana ebaluu jedha. Kun garana warra halkanii jedha. Kun garana warra guyyaa jedha. Aboo diina rabbii halkanii guyyaa isaa haa wallaalchisu wallaahi. Uummata miskiina garaa ofiitittuyyuu mee uummanni shawaa kun wallaahi uummanni shiraalee kun jechuudha. Mee uummata garaa ofiitiin nyaatee bulu fakkaata. Uummati wallaahi torbee keessa nyaata yeroo takkatti nyaataaf fakkaatan. Qaamni irra hin jiru. Uffanni maaragaa irra hin jiru. Uummata akkanaa kana diinni wallaahi amboo ullee feene garuu yeroo tokko taas. Maaliidhaaf miidiyaa irra dhuftee wannati bootti gootu ija tokko hin jiru fakkeessaa taate malee garuu yeroo tokko miira kan kee to'achuun hin jirti. Almuhim ummata keenya rabbiin haa birmatu. Wallaahi rabbiin haa birmatu. Salphannee jirra wallaahi. Salphinne daangaa hin qabne salphannee jirallee. Salphinni wayii waliidhama. Salphinna obboleessa ofiitii ka ofii dhalte hojii haati ilmoo ofii dhalteedhaan salphataa jirtudha. Kana qiyaamaa malee maal jenna wallaahi kun qiyaamaa dhuftee nu bira geettee taraan dabareen keenya gahee yoo ta'e malee wanni jedhamu hin jiru. Odoo gaafa bara darbe yeroo jalqaba lolli kee jechuudha. Gaafa uummanni wallagga akkasitti dhiiga xururratu. Kutaa hundi itti ka'ee birmatee fi amma kutaa kan walitti hin darbu. Gaafa arsiin boo shawaan balbala itti cufata. Gaafa shawaan boo arsiin balbala itti cufata. Gaafa jimma boo harargeen balbala itti cufata. Kanatu rakkoo kana hunda dhale. Kanatu haga ilmoon namaa akka looniitii osoo inni akkana of argu. Subhaanallah wallaahi viidiyoos argee hirribna qabuu dide. Osoo arguu baadhee jedhe dhugaa rabbi. Ilmoo nama gachiibsanii akka hoolaa yookiin re'ee yookiin beellada takka ta'eetii irraa darba morma odoo inni dhiitatu. Odoo inni wallaahi salphinni kana waliin jira. Yaa rabbi ummata keenya kana birman. Eenyu akka fixaa jirullee isaa warra halkanii jedhanuuf isaa warra guyyaa jedhullee eenyu akka ta'e rabbuma beeka. Garuu jidduu kana hawaasni dhumateera wallaahi jidduu kanatti uummanni miskiina dhumate. Miskiinni garaa ofiitti guyyaa takkatti akka namaatiin nyaate hin quufu. Akka namaatti uffatee guyyaa takka akka sirna namaatti sirnatti hin dhaabbanne. Wallaahi uummanni rakkatee jira dhama'ee jira. Yaa rabbi waati furmaata fidde alatti wallaahi amma booda biyya keenya san keessatti namni tokko furmaata fidu. Yoo rabbii furmaata fide uummata keenya ofirra du'e kan hirribaa kaase alatti nu amma ofirra duunee jirra. Uummanni keenya yoo du'e uummata takka waliin rifatu waa takka uumaa itti fakkaatu. Mee haadha isaa haadha ilmoon kaleessa irra kaanii akkanatti akka beelladaatti gorraassani. Waa isiin keessa jirtu dhugaa rabbi rabbumicha beeka. Akkuma an viidiyoo kana argu isiinillee viidiyoos arguu dandeetti. Yeroo boodallee ta'u. Mee haadha akkasiisanii maaluma hiranii hiree haadha akkasiisanii. Wallaahi rabbi uummata keenya haa birmatu. Bismillah yoo rabbi birmate alatti yoo rabbi uummata keenya najjahe alatti namni abbaa kana nuun jedhullee hin jiru. Uummanni keenya illee sibiree jira akka du'a baratee jechuudha. Du'a baratee uummanni keenya jechuudha du'a baratee wannuma takka itti fakkaatu. Yaa rabbi uummata keenya kana sida waa itti godhanii akka dhadhamaasammoo rabbiin kun haa beeku dhugaa rabbi. Wallaahi qalbiin na cabde uksuun bildaa viidiyoo masaa osoo arguu baadhee suma tiktookii masaa seenuu baadheen jedhe dhugaa rabbi. Kadhageetti irra barbe ka argite si gubaa dhugaa rabbi. Kadhageetti akka seenaatitti dhageetta garuu ka ija keenyaatti argite akka waan yeroo san bira jiruutti osoo ana ta'eoo osoo obboleessi kiyya tiruu ta'eoo. يا رب أمتك أنا برمد يا رب يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب قبلني والله العظيم قبلني جر والله قبلني جر يفهم أمتك أنا أوف نقدت يا